qorannoon gaggeeffame jedhamu kun sirna saayinsii qorannoo kan hordofe kan ta'an. Lammeessoo namooti isaan gaafatan namoota 1,000 qofa. Uummata miliyoonii 100 miliyoonii 20 keessa nama 1,000 qofa gaafatan. Namootni isaan gaafatan kun iyyuu namoota magaalaa keessa jiraatanidha. Sadeessoo dhugaa lafa jirullee kan haaluudha jechuudha qorannoon gaggeeffame. An fakkeenyaaf uummatni naannoo Sidaamaa mootummaa naannoo Sidaamaa ijaarrachuuf qabsoo bara dheeraa kan gaggeesse isaan miti nu illee ni beeknaa jechuudha. Erguma mootummaan kun aangoo qabate gaaffii isaa bakkaan gaatuuf wareegama uummata Sidaamaa kaffale waliin beekna. Namni hangam akka dhumu. Namni hangam karaa gubbaatti rasaasaan dhahamee dhiigisaa akka jigee akka wareegame lafeensaa akka jajjabe ni beekna. Uummati kun hogguu dhiibbaa hangasiitiin referendamiin hayyamamee gaafa guyyaa referendamii sana harka 100 keessaa 98 qabxii lamatu deggeree mootummaan naannoo Sidaamaa ijaarame jechuudha. Qorannoon kun harka uummata Sidaamaa harka 71tu sirni federaalaa sabummaa irratti ijaarame hadiigamu habadu jedhee yaada kennate jedha jechuudha. Maal jechuudha kun uummati Sidaamaa dheengadda harka 98 qaalamaan mootummaa naannoo Sidaamaa ijaarrachuu murteeffate. Amma molakki mootummaan kun naaf hadiigamu jedhee yaada kennate jedha jechuudha qorannoon sun. Kabraa qaamni kun qaamni qorannoo gaggeesse kun qaama mootummaati. Eejensii mootummaati. Qaamni mootummaa martii akka heera biyya kanaatti qaamni mootummaa martii heera biyya kanaa tifabboomamuu qaba. Heera biyya kanaa kabajuu qaba. Daangaa heera biyya kanaa keessatti hojjechuu qaba. Irraa eega. Utuu mootummaa kana qaama mootummaa kanaa ta'ee jiru qaamni kun heera biyya kanaa faallessuudhaani waan biraa hojjechuu jira. Qorannoo isaan gaggeessan kun heera kana faallessa. Itti bahee isaan arganne jedhan kunis heera kana faallessa. Eenyutu godhe qaama mootummaa kana duuba eenyu jira? Biltsiginnaatu jira jechuudha. Kana eenyullee haaluu hin qabu. Mootummaa kanatu jira. Mootummaa kanatu biyya kana gara kanatti geessuu barbaada. Mootummaa kanatu sirna federaalaa saboota irratti ijaarame kana diigee gara yuunitarii gara mootummaa qeentee gara mootummaa bara Dargii Haayile Sillaaseetti geessuu barbaada jechuudha. Haalli qabatamaan lafa jiru garuu kanaa miti. Qorannoon sun waan mirkaneesse qaba waan Oromiyaa keessaa harki 91 Oromoon sirni federaalaa saboota irratti ijaarame kun itti fufuu qaba jedhee yaada kennate jedhan isaan iyyuu mirkaneessan. Uummata hagam uummata Oromoo miliyoona 50. Uummati Sumaalees harka 61 sirni federaalaa saboota irratti hundaa'e kun itti fufuu jedhu. Uummati Beenishaangulis kana hundayyuu ogguu walii qabdu uummata Tigraay immoo ni dhiisan. Tigraayin immoo deemanii iyyuu qorannoon gaggeessin. Harka 100 kan ta'u beekuuf hin gaggeessin naf fakkaata. Isaan haala lolaatiif gaggeessuu hin dandeenye jedhan sunis dhaara. Uummati Tigraay Oromiyaa keessa jira, bakkoota adda addaa jira. Isaan gaafatamuu danda'u turanii, Maqalee deemanii gaafachuu danda'u, telefoonaan gaafachuu danda'u, online illee yaada uummata Tigraay gaafachuu danda'u turan. Kana hunda cufanii Tigraayitti sababa nagaatiif hin gaggeessine dhiyeessanii jechuudha. Kun hundi maaliif daataa sana manipuleet godhuufi jechuudha. Daataan sun akka isaaniif ta'u. Daataa isaaniif ta'u sana as baafachuufi Tigraayin fa'aa keessaa hambisanii jechuudha. Kanarraa kanaaf ka Tigraay Oromiyaa, Tigraay, Beenishaangul, Sumaalee qofa ogguu yoo walitti dabalte majority isaanii sirni kun akka diigamu barbaada jedhan kun majoritiin sirni kun akka itti fufu barbaada ka jedhu bira ga'uu danda'u turan. Iseen kun akka hin argamnee fi ka Tigraay keessaa balleessanii daataa barbaadan sana waan fuulduratti biyya kana keessatti akka ta'u barbaadan sana as baasanii jechuudha maqaa qorannootiin. Kuni wannoo fedhii siyaasaatu duuba jira. Fedhii siyaasaa duuba jiru kun izamaa fa'aa duuba jira. Warra sirni federaalaa saboota irratti hundaa'e diigamee ji'oogiraafii teessuma lafaa irratti ijaaramu warra jedhu ejjennoo siyaasaa warra qabutu kee mootummaa kana keessa jira. Mootummaa PP waan kana duuba jira. Fedhii siyaasaa gartuu tokko guutuudhaaf qorannoo gaggeeffameedha. Haa ta'u malee dhugaanis keessa jira. Dhugaan kun harki 91 uummata Oromoo
sirni federaala sabummaatti ijaarame kun itti fufuuf jedhu yaada kennatee jedha jechuudha. Walumaa gala uummati Oromoo waa tokko fashalsiiseera qorannoo kanaan. Waggoota 35 oliif maddi dhibdee biyya kanaa uummati Oromoo Oromiyaa irratti of bulchuu isaati jedhanii kaampeenii dhaabbataa gaggeeffamaa ture cabsee ammallee kan itti fufunaa qabaa jedhee uummati Oromoo yaada kennateera jechuudha. Kun waan taphaa miti. Kan uummati keenya jabeeffatee itti fufuu qaba. Akkuma Koloneel jedhanii kun heera kana irratti lola labsuudha. Qorannoon gaggeeffame kun heera kana irratti lola labsuudha. Mirgoota hiree murteeffannaa uummatii qabsoo bara dheeraatiin guutuullee tun ta'e haga tokko argate kana irratti lola labsuudha. Artiikilii 39 balleessuudhaaf isarratti lola labsuudha. Artiikilii 8ffaa olaantummaan kasaboota sablammootaaf uummattoota itti jedhu kanarratti lola labsuudha. Walumaa gala warra qawwee qabatee bosona keessa jiruuni armaan booda waan nagaa jedhamu hin yaadina. Qawwee keessan jabeeffadhaa jedhanii nagaa dhaamuufidha. Kun lola walirraa hin cinne ka biyya kana keessa dhumaatii hedduu hafeeru qorannoo as baaseedha jechuudha. Kanaaf uummattooti biyya kanaa sabooti sablammootii uummattoota biyya kanaa addatti ammoo uummatii Oromoo balaaleffatuu qaba, dura dhaabbachuu qaba. Kun akka hin milkoomneef akka maseenuuf uummati keenya qabsoo isaa cimsee itti fufuu qaba.